Nagaan isiniif haa ta'u gidduu kana waan ajaa'iba jiru tokkoon isiniif qooduu barbaade innis miidiyaa hawaasaa kana irratti wantoota mul'achaa jiran keessaa artiist Salaam Tasfaayee Gooftaa fudhachuu ishee fi faarsaa ajaa'ibaa tokko miidiyaatti baatee faarfachuu ishee akkasumas ergaa bareedaa Bishop Daawit Molaalinyi waa'ee qarshii ilaalchisuun dubbatan isinitti himaa xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa kooti tarii YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatanaa isiniin jenna. Gidduu kana artiist Salaam Tasfaayee jedhamuun kan beekamtu miidiyaa hawaasaa irratti faarfannaa ajaa'ibaa tokko faarfachuun namoota baay'ee surprise gooteetti. Artiistoonni bebbekamoon Gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti fudhachuun baay'ee kan namatti tolu dhuga ba'umsaafis baay'ee barbaachisaa akkasumas dhiibbaa uumuu kan danda'udha. Haa ta'utii garuu kun baay'ee waan nama dinquu fi ajaa'ibsiisuu ta'uu hin qabu. Miidiyaa hawaasaa irratti namoota hedduutu barreessee sanuu baay'ee waan nama ajaa'ibu immoo namootuma hubatoo jedhamanii yaadamanii maxxanfamee jira. Jarri kun Gooftaa fudhachuun isaanii garuu ana hin ajaa'ibu. Maal kun akkamitti nama ajaa'iba yaa sabaa? Kun maaliif nama ajaa'ibuu danda'e? Yesuusiin fudhachuun beekamtii fi qabeenyaan daangeffame. Yesuusiin fudhachuu hin qabanii osoo hin taane isaan artiistoota bebbekamoo waan ta'aniif Yesuus isaanii mo'uu dadhabe immoo jarri Yesuusitti amananii du'a jalaa ba'uu isaaniitu beekamtii fi kabaja amma isaan qaban irraa gadi isaan buusa. Warra maqaa waaqayyootiin sagalee waaqayyootiin namoota waaqayyoo dibee kaaseen hadheeffatanii halkaniif guyyaa mormaa jiran kumaatama jilbeenfachiisaa hin jiru. Yesuus Salaam Feevanii fi Shawaa ofirraa Dassaaleen Gooftaa fudhachuun isaanii garuu fayyuu isaaniiti. Fayyuun immoo walqixa hundumaaf kenname. Maaltu waan haaraa ta'ee oduu kanaa akka facaasnu gochaa jira? Haa ta'utii kun hundinuu namatti tolaa garuu Yesuusiif ulfinni in ta'a fi sababni isaa arrabni hundumtuu ganaa Yesuusiin jajachuuf jira. Jilbi hundumtuu ganaa Yesuusiif jilbeenfachuuf jira. Uumamni hundumtuu gooftummaa Yesuusiin beeksisuuf jira. Itti aansuun ergaa barsiisaadha jennee isiniif dhiyeessuu yaane Bishop Daawit Molaalinyi ergaa waa'ee tajaajilaa fi jaalala qarshii jedhu dubbina barsiisuudha jedhee Pastor Daawit akkas jechuun dubbateera. Irraa baqadhu kan jedhamne jaalala qarshii irraa yoo baqannee si barbaada kan jedhamne immoo eebbi waaqayyoo nu argata. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latudha. Namoonni gar tokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticha irraa badaniiru waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Tokkoffaa Xiimotewos 6:10. Jaalalli qarshii immoo kan rakkisuu fi kan isaan qoru namoota waaqayyoo akka ta'e macaafni qulqulluun dhugaa nuuf ba'a. Bishop Daawit Molaalinyi ergaa isaanii kanaan horiin baay'ee barbaachisaadha keessumaa hojii wangeelaatiin hojjechuuf hedduu nu deeggaruu danda'a jedhaniiru. Garuu macaafni qulqulluun horii jaallachuu irraa kan inni baqadhaa nuun jedhu. Sababni isaa horii yoo jaallanne hamoo nu godha waan ta'eef horii argachuuf jennee dogoggoroota hedduu keessa lixuu dandeenya. Keessumaayyuu bara kana dorgommii tajaajiltoota hedduutu jira akkasumas fedhii baay'eetu jira. Kanaaf dorgommii kana keessaa baanee ayyaana waaqayyoo nuuf kenneen gad of buufnee jaalala waaqayyoon tajaajiluu qabnaan ergaa isaanii bareedaa kanaan nu barsiisaniiru. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo